خانغو خورخونيس أبوليس خينيا قالي مختار نموني بيتني وانجرو هندرتو أرساجرو كفلي باترين بربادني نفيدن نندو في أمانا أمة إسلاماني كيبالي دوبا هجي تفوفني قيام في الأمر راجل كبه قامني نمرمو نمجرى جيجو قامني نمرمو نمجرى هاته ملي كوري من مريد ما إسلاما كيسا إيقالي هوغان سان قابني تسقبي سودان تقوم أغرسي سودان من نخون أكا أوروميا فكاتو تاسي سودان بركم الله ما في كداشن نتمره وصوت مركون جرتو تمره فلله الحمد rakkoo qofa odeessuutu hin taane gaarii hojjetamee baadiyyaa san keessa jiru miidiyaatti gadi baasnee ibsu isa jedhu eduma aangoo eega tarakkabnee booda yookaan immoo eega nutti kennamee booda nuti illee karooruma keenya godhannee itti deemaa jirra waan ta'eef sababaan inni aangoo kana gallakkiseef tokkoffaa wal sakaaluutu jira hojii hojjannee qaboo yaa'ii qabannee ramaddii walii kaninee itti bobbaanu gariin namaa hundalleemi yoo rabbiin umrii nu dheeresse waan ummata muslimaa naannoo keenyaa mataa ol qabachiisu hojjechuuf waadaan isinii gala. haala mana marii dhimma islaamaa naannoo oromiyaa isinii ibsuu barbaada. akkuma beekamu namni tokko carraadhaatu fida jechuu gama hooggansaa ani alhamdulillah bara akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 baatii ji'a waxabajjiidha guyyaa 15 qaadimamaa tahee mana marii dhimma islaamaa naannoo oromiyaatiin hooggansi olaanaan pireezidantii mana marii dhimma islaamaa naannoo oromiyaa tahee muudamuun kiyya ni beekama. ergaa nuti dabarsinu asirraa ergaa sadii dabarsina. tokko miidiyaan hawaasaa habaruudha. hawaasnis miidiyaa ofii habaruu. warreen hojii kana laamsheessee wal sakaalee nullee sakaalanii akkan hojjennee nu godhantu jira. tokkoffaa hojii irratti wal sakaalu jira. lammaffaa wal kabajuun hin jiru. wal kabajuun hin jiru. wal gargaaruun hin jiru. haalli naannummaatis ni calaqqisa. sababa mana marii kanatti ani dhufuudhaatiin namni gurguddaan nuti qabnu bahaa fi lixatti wal qoodee kan wal lolan yeroo baay'ee ni mul'ata. waan kanammoo qaama ala taa'ee rimootii godhuutu jira. obboleeyyan keenya rabbi haa qaceelchuu nullee rabbi haa qaceelchuu isaanillee rabbi haa qaceelchuu jenna. eega rabbiiti namni galateeffadhu haadha kootiif abbaa kootii hadha umuriidhaan jiru ammas rabbi umurii jara haa dheeressu. gaafa an xiqqoo qaraatii qaqqaraa dhaqee jidduudhaan addaan kutee naggada jalqabe. gaafa sana naa eebbistu jedhee haadha koo sixootaa gurguddaa maallaqa yeroo sanaatiin bitee gaafa geessuu fi sin eebbisu naan jette. kan si eebbisu yoo ati naggada dhiiftee namni akkuma namaa aalima jedhamtee manatti galte sin eebbisanan. har'a maalis ta'u ilmi halqaarraa ka'ee bu'aa bu'ii kana keessa darbee ulamoota doktoroota dura dhaabbachuun koo taraa jaraa dhaabbachuun du'aayii haadha kootiif abbaa kootiif umurii akka rabbi jaraa dheeressullee du'aayii kan dhaabbisin. kanatti aansuun hojiin fuulduratti hojjennu waan fuulduratti isinii ibsinu ta'a. manni marii dhimma islaamaa mul'ata qaba. dambii ittiin bulmaataa qaba. sana keessaan baanu. duudhaalee 9 qaba. mul'ata guddaa qaba. kallattii majlisa federaalaa irraa nutti kennamuu fi gorsa ulamoota keenyaa dabalannee akkasuma raawwii fi gabaasa sin godinaalee fi magaalota irraa nu ergin tanurra yaada keessan cuunfannee karoora isin amma nu raggaasiftan kana bu'uura godhannee inshaallah waan hojjechuu malle ni hojjenna.
أسرنا أبدي وني وادا سنيسين أنا كان أسنان أبي رحمن إيجاتنا أكنامات تمو إسني ولفنا قبل ديرو تقوى مني وكما تكبيرا جدا نمن جال نمن أينيو جالاو كبجو هرّا وجنا من مريض موت إسلام ما وليجل إثيوبيا لنتو كبجا عالم علماء كيسنت كنتان دكتور كبجا الشيخ حجي إبراهيم توفا أنس أمتك أنا سكاي بستدي إرجام ودبرستان يلا صلاة أفيرا كبجا زمي كذا فليتفضل مشكورا وماجورا الله أكبر الله أكبر jalqaba yeroo biyya kana keessatti miidiyaan islaamaa dameedhaan biyya biraatirraa sitti jalqabamu baay'ee gammannee turre. Garuu afaan Oromoo keessaa dhabuudhaan hawaasni keenya baay'ee miidhamaa ture. Haa ta'u malee jaallan keenya, hayyoonni keenya ijji biyya kanaa quuqaa biyyaa kan sabaa buqqisuuf miidiyaa Hamilton jedhu kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif biyya keessatti kan hundaa'e. Dhalataa biyyaatiin miidiyaa biyya keessatti hundaa'ee afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif Hamilton har'ammoo uffata haaraadhaan, riifoormii haaraadhaan, mul'ata haaraadhaan, mana haaraadhaan, miira hammattummaa kan sabaaf sablammii illee dabalatee. Baay'ee biyya keenya keessatti Oromoo qofatu hin taane afaanii fi sabni coqqoname baay'eedha. Kan coqqoname irra caala ture sirna darbe keessatti. San keessaa tokko kafaadha. San keessaa adiyyaadha. Amma afaan Sumaalee dabalatee akka amma dhageenyetti afaan kafaatiin TV'n Hamilton da'awaa jalqabe jechuun nullee akka mana marii dhimma Islaamaa naannoo Oromiyaatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Waldeeggaruu fi wal utubuudhaan waan nurraa eegamu ni baana, waan isinirraa eegamu ba'a. Har'a hooggantoota mana marii dhimmoota Islaamummaa godinaalee fi magaalotaatii hojii jirra. Kun immoo gammachuu keenya dachaa godha. Karoora guyyaa dhibbaa riifoormii booda karoorfanne keessaa tokko hawaasa keenya miidiyaadhaan waliin ga'uudha. Uwwisa miidiyaa ilmii halqaa jiru, quraanaa jiru, rakkoo qofa odeessuutu hin taane gaarii hojjetamee baadiyyaa san keessa jiru miidiyaatti gadi baasnee ibsu isa jedhu eduma aangoo eega tarakkabnee booda yookaan immoo eega nutti kennamee booda nutilleen karooruma keenya godhannee itti deemaa jirra waan ta'eef ergaa nuti dabarsinu asirraa ergaa sadii dabarsina. Tokko miidiyaan hawaasaa habaruudha. Hawaasnis miidiyaa ofii habaruu. Lama ka sadaffaa viidiyoo waraabanii dabarsuu qofatu hin taane awlawiyyaata maaltu dursa kennamuufii qaba isa jedhu immoo eenyuuf dursi kennamuu qaba, maal irratti dura piroojeektii kam irratti hojjetamuu qaba isa jedhu miidiyaaleen afaan kanaan nu dhaga'anuu fi miidiyaa wal hubannu hundinuu Hamilton irraa jalqabee awlawiyyaata kana eeggattanii akka itti deemtan dhaamsa isinii dabarsina. Doktor Gargaaraa Profeesaraa Doktor Muhammad Saalii fi akkasuma hojjettoota TV Hamilton hundumaa'u baay'ee galatoomaa isinitti gammannee jirra. Mana kana kanaan dura qaama namaatu itti wal'aanamaa ture. Amma immoo qalbii namaatu itti wal'aanamuu jalqabe. Kun jechuun jijjiirama jabaadhaa nu jabeessaa isiniin jenna. Waan dabalamu taanaan pirezidaantii itti haa dabalanii. Akkuma beekamu إعلامني تكي ميديان السلطة الرابعة جان هوغان سرّا هوغان سافرفا دي جان تنيادنا خيسة هوغان سيجرو أفرفان خان فرطو إسا أفرفان را إني تقفر رجيرا أفرفان رجيران إسقافي أما كنت كان في قدادة ربي كان بركة بوا كبيسة كان دقاقو كان هيت أتي وكفير إقاو ربي أتاسسو TV 1 وكاو ميديا لين إسلام أبي يكين كيسا جلاني والبيننا مجلس وجين هم تكو كنا نمتين مجرى قرو يرو سجنتا جرو كفا أما إن شاء الله أما بودا مجلس لما فا أكا كانت ولدت يعني كقامة تكو تكو هجنو
inshallah abdiin qaba. Hamilton gaa sana keessaa tokko. Hamilton hojii gaarii hojjeta. Sheekh Jamaal akka aangoo gadi lakkisu majlisni federaalaa dhiibbaa godhee yaadni jedhu yoo isin keessa jiraate yaada kana akka kaaftan isinii dhaamuu barbaada. Hoggansi mana marii dhimma islaama federaalaa sheejjiin dhimma kana tasgabbaawaa naafi Sheekh Jamaalis hanga filannoon gahutti itti fufnaa jedhee biiroo teenya dhufanii yeroo baay'ee taa'anii nu gorsaa turan. Aangoo itti fufinaan jechaa turan. Anaatu naaf gaha jedhee naa hayyamaa ani fedhii kiyyaaniin gadhiisaa jedhee anaatu gadi lakkisee jechuudha. Fakkeenya isinii kaasa. Jaartiin takka faranjiin fi jaartii namichi Tiraamp jedhaniin kun wal dorgomaa turanii booda namtichi guyyaa 3 dura ni moohee sagalee caalmayaa argatee hoggaa inni sagalee caalmayaa argatu tokkoffaa namni baga gammaddee baga namootee jedhee miseejii katabee fi bilbilaan dubbise jaartii san. Ummanni kun muslimaa miti. Ummanni kun ummata Yahudaati. Ummanni muslimaa aangoo irratti maaliif wal lola? Gaaf tokkoon dubbadhe gaafa biyya Sooriyaa tana namichi Bashaar jedhaniin sun mootichi ammallee aangoo irra jira. Ummata muslimaa kana guuza yaammatee fixe. Ni fi ilaala. Nama hedduu wajji aboo namichummaan kun maaliif akkanatti hizbii isaa fixaa ummata isaa gataa jedhee dubbannaani silaa ati bakka san jiraatte atis akkanuma aangoo irra loltaa naan jedhan namni hojii jiru. Aanguma san akkannee akkaan ani dalagu isin na haa agarsiisuun jeen. Ani amma fakkeenya guddaa ta'uu barbaada. Shari'aa Islaamaatti mee hadiisa tokko isinii himee isinirraa gabaabsaa. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حديث بخاري حديث سيد بخاري خيزتي إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة جان نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة جان إسنين كن أنغو داف بولولتني أنغو أرجتشون تن قيا قياما ندامات تاتجان شينات تاتجان قنا قف جانين ديفني فايدان أنغو را أركم خواتي جولي هرمد وركني جولين هرمقوتو سنف فكيسني وبئسة الفاطمة جان تنقوف تسن وافقتي وعماتي جان چالان أنغو دا هقا أمني أمانانا مكني أرقادان الرباني أرقاد الرابو أنغو الرددون مال نما فدي رئيس ملك أميجتشو نما مقاسفتي خان قنبل فمته في رئيس دراجتشو خمت الرجال هوغنا دراجتشو خمت الرجال أني قمتشو قبا كناف إذا كنا دابني يادا موهتا يادا مجلس خنا إجارو قماتشو قمنا ملي ركوتا كان قم عفوا ولين جنة جرة قمتشو ولي قمنا والغرغارة كناف مجلس فدرالات اللي زني تطلع سنين جنة جزاكم الله خيرا لما فانا مما إسا شو مسان تشارة أتين انتاتو بي جنيني وفدا أكجراني نشارة مججو صدفة إفما في استقالات قدمي إف بوسي ججو إف بوسي أنقر رابو عججو أما نتي الحمد لله رب العالمين يرو أما فإنا خيان ججو فإي خيان قيا هرأة ساكو دنت من مري دموت إسلام ما قدنا عليه في مقالوتا قرقدو وللرت من مري دموت إسلام ما مقالا دي دمي سديه في هوغنسا قدنا عليه دي دمي توك والمتي godinaalee 44 kaleessaa fi har'aas geggeessaa oollee hojii bara kana hojjannees gabaasa goonee karooraas raggaasifnee marii hachiisnee fedhii hiyyaan isaan duratti achi bahee aangoo akkaan gadi lakkisu ibsa godheen jira jechuudha. Sababaan aangoo kana gad lakkiseef
tokkoffaa wal sakaaluutu jira. Hojii hojjannee qaboo yaa'ii qabannee ramaddii walii kaninee itti bobbaanu gariin namaa hundalleemi kana hunda sababeeffachuudhaan tokkummaan ummata islaamaa Oromiyaa bahaatii fi tokkummaan ummata islaamaa Oromiyaa lixaa kibba lixaa jidduu jiru akka hin cabne ani tadhiyaa godhee ani wareegama kafalee tokkummaan isaanii haa eegamu waan jedhuuf sababa kanaafin gadi lakkise.